Akkam jirtanii hordoftoonni abdii koomeedii barattoonni qormaata biyyoolessaa fudhachuuf gara garatti imalaa jiranii bakkoota hedduu konkolaataan kufee jira. Naannolee kanneen maqaa isinii dhaya warroonni beektan warroonni firachi qabdan barattaa keessan yookaan fira keessanii qorattan jedhee yaada naannolee kana waliin hordofaa isiniin jedha. Wanni kun nama ajaa'iba jechuudha. Waan beekaallee fakkaata waan isa namaan galu. Naannoo Jimmaa aanaa Sigimootti konkolaataan barattoota balaa konkolaataa qaqqabsiiseera. Naannoo Jimmaa aanaa Sigimootti jechuudha. Konkolaataan barattoota fe'ee deemu kufee barattoota hedduu akka miidhee himama jechuudha. Asirratti suuraa akka argatan jecha. Ammallee riqichi hawaasaan mooraa muummichaa gara teeknoo ceesisu citee balaa mudatee lubbuun nama tokko dabreera jira jedhan. Ammallee barattuun Salaamaawit Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii naqamtee qoramuuf ramadamtee achitti ijoollee lama battalumatti deettee nagaan hiikamteerti jedhanii maashaallah baga rabbi nagaan isii hiike jechuudha. Kun martuu muddamsiisaa hafarsanii olii gadiin garagaratti deeman jechuudha. Barattoonni komii isaan kaasan bakkuma jiru qoramuu akka barbaadanidha jechuudha. Namoonni gariin immoo yaada kan kaasan barattoota wal jala yookaan barsiisota warroota qorumsa kana kennu biyya wal jala jijjiiranii bifa adda ta'een kennu qaban malee akkana hargufanii ijoolleen baadiyyaa garagaraa dhufuun konkolaataa gahaa hin argatanii balaa hanqinni konkolaataallee biyya keessa hin jira. Balaan tiraafikaallee waan kana irra mudateera waan kana qaqqabsiisaa jechuudha. Inni biraa immoo barattoonni Arsii lixaa aanaa Kokkosaa irraa ka'anii gara Yuunivarsiitii Madda Walaabuu imalaa jiran irratti yeroo ammaa godina Baalee aanaa Diinshootti ganda abba karaatti balaan konkolaataa irra barattoota hedduu miidhamanii jedhan. Barattoonni bakka hedduutti balaan kun irra gahaa jira jechuudha. Konkolaataan afurii kufuu jechuun nama ajaa'iba bakkoota garaagaraatti jechuudha. Namoonni hedduun keessaan bilbilanii waan kana maal argaa jirta maal quba qabaa jirta abdii jedhanii baay'een na gaafataa jiranii. Obboleeyyan kiyyaa wanni kanaanis hordofeen jala deemee bakkoota garaagaraa bilbilee warroota barreessee irraa argadheen isinii himaa jira. Naannolee kanatti kan konkolaataan kufe naannolee amma isinii dha'e jechuudha. Naannolee amma isinii dha'e jechuudha. Kanaafuu wanni immoo naannoon Jimmaa aanaa Sigimootti konkolaataa kufeera nama naannoo san jiraattan qorachuu dandeettanii ijoollee naannoo sanii qabdan ijoollee gara sirraa deemaa jirtu jiraattee qorachuu qabdan jechuudha. Kun immoo riqicha hawaasaatu cite. Riqicha hawaasaa citeetti balaan lubbuu nama tokkootti darbe akka himaniitti immoo akka miidiyaalee hawaasaa irraa dhaga'e jechuudha. Kana inni biraa immoo godina Baalee aanaa Diinshootti jechuudha. Kan barattoota kana irratti balaan akkana qaqqabee mana barumsaa Madda Walaabuutti osoo imalaa jiran jechuudha. Kana mara akkanatti hafarsanii dubartii ulfaa hadha deetti boru deemti. Mee ilaala dubartiin tuni barumsa kana sadarkaa kanaan ga'e hin dhiisu mataa hidha. Inni biyya kanatti baratanii hojii argachuuf hin taane baradheetuma dookumentii argachuuf carrama garaagaraa yaaluuf jedhan jechuudha. Kanaafuu intala ulfa laal hadha deetti boru deetti hafarsanii sadarkaa kanaan ga'u jechuun nama ajaa'ibaa nama dirqisiisaa nama rifachiisa jechuudha. Akkasuma inni biraatiin immoo duraan gara waraanaa yeroo namoonni baay'een imalanii fedhiidhaan ture fedhiidhaanii malee dirqamaa hin agarre ture. Amma bakkoota buna dhuganii bakkoota garaagaraatti nama dirqamaan akkatti ofaaran natti himaa jiranii argaas jira. Qabalee seenanii fa'aa hin baanii yaangi yookaan dargaggeessa jabaa taanaan gadi ba'an jirtu jedhanii biyyi teennaa osoo qaala'insaan boonnu osoo garagaraan boonnu wanti garagaraan nu mudataa jira jechuudha. Wanni hadha achitti agarru boru bakka sanitti agarru kan qaala'insaa haa ta'ume rabbiin qoonqoo uume waan nyaannee waan dhuunfaa nu dhabsiisu akkasittuu hima jiraanna haa ta'u malee wantoota garagaraa argaatiin jirra. Wantoota garaagaraa argaatiin jirra. Osoo bara kumannu osoo bara abaarru barri bara caalu dhufee amma yeroo kanatti gara rabbii keenyaa deebine rabbii keenya haa kadhannu rabbii keenya haa boonnu ganama galgala lallabnee qeeqa godhuu irraa akka dandeettaniin afaan beektaniin kan waaqeffataa kan islaamaa kan kiristaanaa garuma rabbitti amantanii rabbii keessan kadhadhaa rabbii keessan godhadhaa isiniin jedha du'aa godhaa ijoolleen xixiqqoon agartee daa'imummaan gara haadhaa ergamtee hin quufne harma haadhaa hin guune gara dirree waraanaa yeroo gamu nama ajaa'iba jechuudha. Nus hadha boruu jedhaa jiraachaa hin hidhamu namoonni ajjeefamanii kan jiraannu jechaadha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya kabajamoo jaalatamuu biyyoota alaatii biyyoota keessaa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa. Wanni hunduu fedhii irratti yoo hundaa'edha kan namaa dhufu. Anis biyyaaf lolaa garuu maaliif lolaa eessa deemaa garamitti deemaa beekuudha. Haadholeen hedduu bakkoota waraanaa dhabanii lafarra gangalatanii yoo biroon baay'ee nama raaji'aa baay'ee garaa nama nyaata. Haati ilma ofii hoosiftee guddiftee waggaa 2 harma hoosiftee waggaa 20 masoobii fi hoosiftee irraa dhiitee hoosiftee guddiftee bakka hedduu nagaa bakka ankufetti nakaasettee ilma ofii osoo kuftee waliin kaatu akka tasaatti fudhanii yoo deemanii namatti ulfaata jechuudha. Kanaafuu warroonni wal qabdan obboleeyyan keessan kan biyya keessaa fi kan biyya alaas bilbiltanii
keessatti bakkoota garaagaraa bilbiltanii ilmaan keessan tiffachuu fi gorsaa fi leenjii kennuu qabdan jechuudha. Namoonni baay'een miidiyaa hawaasaa kanaa warroota biyyoota Awurooppaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa ardii garaagaraa irra jiraatan sooshaal miidiyaa kana irra hordoftan jechuudha. Taateewwan biyya keessa taatu osoo warri biyya keessaa dhagan isin dhageettan jechuudha. Miidiyaan hawaasaa kun bal'atee yoosuu bakkoota hedduu gahe jechuudha. Warroonni biyya keessaa immoo gahaa hanqina niitoorkii dhabuutiin hanqina garaagaraatiin wantoota takka hin argan jechuudha. Daaretti bilbiluu fi wal leenjisuu fi wal jajjabeessuu qabdan jechuudha. Yeroo kan ilmaan Oromoo tokkummaan dhaabatanii kan wal jajjabeessanii kan wal dhaganii keessaaf alaan kan wal hubatanii wajji jiraachan ta'uu qaba. Yeroo hammaataa kana jala haa darbinu. Yeroon asiin qaaleensi jireenyaa nama kuffisaa jiru. Yeroo asiin ilmaan haadha jalaa fuudhanii waraanatti oofaa jiran. Yeroo asiin hongeen gammoojjii Baalee fi godina Arsii lixaa aanaa Shaallaatti illee hongeen akkasitti babal'attee jirti. Harargee naannoo miidhagaa bakkoota garaagaraatti hongeen seenuuf namoonni keenya beelaan saaxilamaa jiran jechuudha. Amantii qabnuuni waan qabnu rabbii keenya haa kadhannu isiniin jedha. Ankasii wajjin ture Abdii Koomeediiti. Waan kana obboleeyyan kiyya kabajamuuf jaalatamuuf bakka jirtanitti of eegaa maaloo wal jabeessaa isiniin jedha. Hanga dandeenyuuf immoo warroonni biyyoota Awurooppaa shamarran biyyoota Arabaa garaagaraa mana madaamii dalagattan hunda keessanuu maa birrii 100 hin taane maa waan tokko ta'an 50 hin taane lammii keessanii lammiitti iyyataa lammii malee hin qabu warroota hongeen miidhaa jiru kanallee guruppiin gargaarsaa garaagaraa Ahmad Woboo Bosana Baaleetii fi Qamar namoota garaagaraatiin kan baname jira. Ahmad jala deemtanii argachuu dandeettan jechuudha. Gara kaaniin Haydar Abdii bilisummaallee argachuu dandeettan jenna. Godina Arsii lixaa aanaa Shaallaatti namoota kanneen haa qaqqabnu. Balaan beelaa rakkoodha. Namni garaa qabu garaa hin qabu, gara deemu hin qabu. Garaa malee garri hin jiru. Balaa waraanaa irraa hafuus danda'anii balaa beelaa immoo irraa hafuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu akka Arsiitti yeroo duraattii fi hongee akkanaa yeroo seenu argee hin beeku. Naannoo Baalee gara Booranaatti waan akkasii qaqqabu argaan ture. Kana argee hin turre hin agarrees jedha. Yeroo jalqabaatiif naannoon sun beeloon na ajaa'iba. Akkasii Oromootiin gahar geellee naannoo miidhagaatis walii birmadhaa wal qabaa isiniin jedha. Obboleeyyan kee kabajamuuf jaalatamu ankasii wajjin ture Abdii Koomeediiti. Isin bilbila wal hubachiisaa. Yeroo ammaa mattaawaqaa baafadhaa waan garaagaraa baafadhattee qoma dhiibdee laphee dhiibdee bakka qabalee garaagaraa yoo dhaqxallee achitti hafuu jira. Waan akkasiisan eeggadhaa. Biyya keessanitti naannoo keessanitti uftiisaa. Yoo hadha jiraatte agartee lubbuun abbaan eenyee waggaa inni hedduu jedhanii sirni mootummaan agartee fiinxaaleeyyii kunniin namoota dabarsanii kennaa jiranii dubbiin akka bara dargii sanillee fakkaattee akkuma sooshaal miidiyaa irra waliin argaa jiru kana ankasii wajjin ture Abdii Koomeediitii kabajamaa ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana sheer waliif godhaa namoota hedduu bira geessaa. Barattoota takka immoo maqaa isii hin arganne barattoonni gara qorumsaa kutaa 12ffaa bakkoota garaagaraa deemaa jiran kunniin barattoota lama kan dubartiin deette immoo jedhanii takka lakkoo deette akkuma dura isin himanii horaa bulaa isiniin jedhaa. Galatoomaa deebanaa uf eegaa biyya keessan eegaa hadha jiraattu boruu dhaqqabdaa galatoomaa isiniin.